Harka fuunee daawwattoota keenyaa Shinnigaa Broadcasting Service irraa oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa oduu waliin Oliifan Margaati. Waraana kaabaa irratti baay'inaan dhumaa kan jiru ijoollee Oromoo ta'uu ragaan agarsiise. Namichi bofa ajjeesee ittiin mooruuf ture hidhaan adabame. Poolisiin duraanii Afrikaa kibbaa maallaqa inshuraansii argachuuf jecha hiriyaa dhiiraa isheef firoottan ishee ajjeeste. Kunneen hangafoota oduu turanii gara bal'ina oduuttan isin dabarsa. Ajjechaan ilmaan Oromoo irratti hidhattoota Amaaraan raawwatamu jabaatee itti fufe. Godina Wallaggaa Ba'aa aanaa Kiiramuu ganda lalistuu Somboo keessatti hidhattoonni Amaaraa guyyaa har'aa jechuun onkololeessa 23/2021 namoota 2 ajjeesuu Shinnigaan odeeffate. Namoonni ajjeefaman kun dargaggoo Hordofaa Darajeef Galataa Wiirtuu kanneen jedhaman yoo ta'u, Hordofaa Darajee Yuunivarsiitii Rift Vaalii irraa eebbifamu maddi keenya nuuf himaniiru. Ganda lalistuu Somboo kana keessa hidhattoonni Amaaraa baay'inaan kan socho'aa jiranii fi mana kan Oromoo ta'e hunda gubaa jiraachuunis beekamee jira. Hidhattoonni Amaaraa tibbana Wallagga Ba'aatti ilmaan Oromoo hedduu bifa suukanneessaan ajjeesaa turuunis ni yaadatama. Waraana kaabaa irratti baay'inaan dhumaa kan jiru ijoollee Oromoo ta'uu ragaan agarsiise. Akka daataa mootummaan Itoophiyaa karooraaf raawwii duula waraanaa kan marsaa kanaaf harkaa qabu beeksisetti waraana marsaa kanaa kaabatti geggeeffamaa jiru irratti dhibbeentaa guddaan kan hirmaataa jiru ijoollee Oromoo ta'uudha kan mirkanaa'e. Ijoolleen Oromoo waraana kaabaatti kan makaman sobamanii fi humnaan yeroo ta'u, yeroo ammaa leenjii baatii tokkoon guunni qofaa leenjisuun mootummaan Bilxiginnaa adda waraanaa jabaatti geessuun ilmaan Oromoo kanneen fixaa jiraachuudha namoonni keessa beekan dubbataa kan jiran. Namoonni jaan argan Shinnigaaf akka himanitti yeroo ammaa adda waraanaa kaabaatti baay'inaan duulee kan jiru ijoollee Oromoo kanneen umuriin 18 gadi ta'uu fi leenjii waraanaa gahaa utuu hin qabaatin haleellaa humna ittisaa Tigraay irraa isaan mudatuun akka baala harca'aa jiraachuu himu. Reeffi baay'inaan gariin bakkeetti bineensi nyaachaa jiruuf kan namni qaqqabee kaafamanii jumulaan boolla tokkotti awwaalamaa jiran ijoollee Oromoo ta'uun ifatti mirkanaa'ee jira. Loltoonni Amaaraa fuula duratti socho'uun lolaa hin jiran kan jedhan namoonni keessa beekan ofii duuba dhaabachuun ijoollee Oromoo gidduutti galchanii waraana TPLF'n ficcisiisaa jiru jedhu. Waraana irratti injifatamanii ijoolleen duubatti yoo baqatan humni adda Amaaraa kan booda dhaabatu eessatti baqattu jechuun dirqiin fuula duratti oofanii ajjeessaa akka jiranis beekameera. Mootummaan Bilxiginnaa lola marsaa kanaanis injifatamaa kan jiru yoo ta'u, haleellaa lafoo naannoo Amaaraa keessatti injifatamuurraa kan abdii kutate magaalaa Maqalee marsaa 5f xayyaaraan haleeluun qabeenya baay'ee barbadeessee lubbuu namaa galaafachuun himamaa jira. Humna lafoo waraana TPLF'n injifatamaa kan jiru waraanni Abiyyi Ahimad yeroo ammaa muka qabataa dhabaa jiraachuunis gabaafamaa jira. Duuba deebi'uun fala filmaata hin qabne taa'aa kan jiru waraana mootummaa Bilxiginnaatiif yeroo ammaa humni ittisaa Tigraay akkuma garaa fuula duratti imaluun naannoo Amaaraa bakkoota hedduu qabataa jiraachuudha kan mirkanaa'e. Mootummaan Bilxiginnaa yeroo ammaa diinummaa uummata Oromoo irraa qabu ifatti beeksise kan jedhan namoonni Shinnigaaf yaada isaanii kennan ganda uummata Oromoo keessa deemee waraana isaa bobbaasuun saba keenya irratti duguuggaa sanyii raawwachuun itti xinnaannaan ilmaan Oromoo leenjii waraana gahaa hin qabne adda waraanaatti bobbaasee ficcisiisaa jira jedhu. Diinummaan kana caale akka hin jirres dubbatu. Kanaaf furmaanni jiru ilmaan Oromoo tokkummaa isaanii jabeessuun mootummaa Bilxiginnaa kan sirnoota dabran caalaa diina Oromoo ta'e ofirraa fonqolchuu qabu jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Qabsaa'aa gameessi obbo Fiqaaduu Magarsaa addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin geggeeffamu keessatti dirqama dhaabni itti kenne sirnaan baachaa kan turan obbo Fiqaaduu Magarsaa dhibeedhaan qabamanii hospitaala Moontigomerii keessatti yaalamaa turuun du'aan addunyaa kanarraa boqochuun dhaga'ame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobitti kan dhalatan obbo Fiqaaduu Magarsaa maatii isaanii waliin achi buqqifamanii gara Dodolaatti baqatanii achitti barnoota isaanii sadarkaa duraas baratan. Bara 1980 gara Abaawootti kan makaman obbo Fiqaaduun qabsoo kana keessatti wareegama guddaa kaffalanii bu'aa guddaas buusaniiru. Marsariitii yookaan weebsaayit ayyaantu.orgiif kichuu.com hundeessuun maxxansaaleen adda addaa irratti maxxanfamanii uummata biraan akka ga'an taasisaniiru. Marsariitiiwwan kun eenyummaa Oromoo beeksisuuf guddisuu keessatti qooda olaanaa qabaachaa turuunis beekameera. Madda odeeffannoo gaariis ta'ee odeessi sirnaa irraa burqaa turaniiru jedhame.
Maxxansaaleen kumootaan lakkaa'aman irratti maxxanfamanii firris diinnis waa'ee Oromoof qabsoosaa akka beeku taasisaa turuudha namoonni kan ragaa ba'an. Kana malees raadiyoo afaan Oromoof miidiyaa madda walaabuu jedhamu hundeessuun uummataaf gumaachaniiru. Obbo Fiqaaduu Magarsaa waldaa gargaarsa Oromoo Relief Association yookaan ORA keessatti qooda ofii kennuudhaan uummanni Oromoo sababa beelaa, waraanaa, hongeef kan kana fakkaatan miidhaman akka deeggaraman hojjechaa turaniiru. Obbo Fiqaaduu Magarsaa dhiibbaa karaa siyaasaa, dinagdeef nageenya uummata Oromoo irratti raawwatu ittisuuf dhama'uu irratti umurii isaanii akka fixan namoonni beekan dhugaa ba'u. Biyya Ameerikaa kutaa Meeriilaand keessatti dhibee isaan mudate dandamachuu dadhabuudhaan lubbuun isaanii darbuutti Shinniigaa Broadcasting Service gadda itti dhaga'amu ibsa. Maatii jaallan qabsoof firoota obbo Fiqaaduu Magarsaatiif jajjabina hawwaa boolla isaanii daadhina guutuu jedha. Gosti pooliyoo tokko babal'annaan Itoophiyaan duula talaallii eegalte. Bara 2017 biyya beekamtii pooliyoo irraa bilisa jedhu argattee turte Itoophiyaa keessatti dhibeechi deebi'ee waan babal'ateef talaalliin pooliyoo naannoo Oromiyaa keessatti kennamuu eegale. Kana irratti gabaasa qabna. Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdannaa akka biyyaatti lakkoofsa ijoollee dhibee pooliyoon qabaman keessaa harki hedduun Oromiyaa keessa ta'uu himu. Jimaata eegalee duulli talaallii pooliyoo Oromiyaa guututti eegalamuu ibsanii jiru. Pooliyoon waggoota lama bara 2017 hanga 2019 jiran keessatti guutummaa Itoophiyaa keessaa badee akka ture kan himan hoogganaan kun bara 2019 jalqabee Oromiyaa keessatti argamuun kan beekame godina Arsii Lixaa keessatti ta'uu himanii jiru. Ergasii godina Shawaa Bahaa, Harargee, Jimmaa fi Shawaa Lixaafaa keessatti babal'achuu dabalanii himanii jiru. Erga bara 2019 hanga waxabajjii bara 2021tti guutuu biyyattii daa'imman pooliyoon qabaman 61 argamanii jiru. Isaan keessaa 40 ol Oromiyaa keessa jedhan kan irratti argame baay'een isaanii ijoollee ganna 15 gadi jiranidha. Daa'imman amma dhibee pooliyoo irratti argame kanneen amma dura talaallicha fudhatanii tures kan hin fudhatinis ni dabalata jedhanii jiru. Dhibeen qaama nama naaffisu kun gosoota sadii akka qabu kan himan obbo Darajjeen kan Itoophiyaan irraa bilisa jedhamte wild polio isa weeraraan tamsa'u ta'uu ibsanii kan amma argame vaccine derived polio isa jedhamu akka ta'e himanii jiru. Gosti kun vaayirasii pooliyoo laafaa bifa talaalliin afaaniin kennamu ta'ee yeroo keessaa of jijjiiraa adeemudha. Qaruuraawwan talaallii pooliyoo keessaa dhuman ka'umsa ta'uu akka danda'an obbo Darajjeen himanii jiru. Dhibeen kun guutuu biyyattiitti babal'ataa waan jiruuf onkololeessa 12 hanga 15 keessatti akka biyyattiitti kanneen dhibeen kun irratti hin mul'anneefillee kennamaa akka jirus dabalanii himanii jiru. Maloota ittisa dhibee kanaa keessaa inni guddaan talaallii farra pooliyoo jabeessuu akka ta'e obbo Darajjeen himanii jiru. Mallattoowwan dhibee kanaa keessaa ijoon ammoo yeroo gabaabaa keessatti harkii fi miilli namaa ajajamuu dadhabuudha. Afrikaan pooliyoo irraa bilisa ta'uu ishee qaamni walabaa koomishinii ragaa naannoo Afrikaa jedhamu ibse. Gosoota pooliyoo wild pooliyoo jedhaman sadii keessaa lama kan badan yoo ta'u inni hafe Afrikaa irraa badutu ibsame. Naayijeeriyaan biyya Afrikaa yeroo dhumaaf dhukkubicha irraa bilisa ta'uu ibsiteedha. Dhukkubichi yeroo ammaatti Paakistaanii fi Afgaanistaan qofa keessatti argama jedhamee jira. Gabaasa dhiyaateef Rahmat Siraaj, Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Namichi boofa ajjeesee ittiin mooruuf ture hidhaan adabame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaatitti namichi boofa kukkutee hojii tolchaa yookaan mooraaf mana namaa keessa utuu awwaaluuf yaalu argame to'annoo jala oole. Obbo Lammeessaa Diriirsaan akka lakkoofsa Itoophiyaa Duwwaa 8 Duwwaa 2014 ganda Maaruu Gomboo naannoo Babal'ii jedhamutti ture. Mana nama dhuunfaa deemuun ture hojii tolchaa kana raawwachuuf kan yaale. Hoogganaa kominikeeshinii aanaa Jibaat obbo Iftiyoom Wayyeessaa akka himanitti namichi maqaa amantii deeffachuun isiniifan kadhadha jechuun mana firoottan isaa deeme. Erga nyaatee takka haasa'ee booda mana fincaaniin deeme jechuun gadi ba'e. Boofa kukkutee jiru kana yeroon awwaaluuf jedhu harkaaf harkatti qabamee jedhu obbo Iftiyoom. Erga to'annoo jala olee buufata poolisiitti geeffame booda namichi kun gocha isaa hunda akka amanee fi namoonni hedduun biroo hojii wal fakkaataa hojjetan akka jiran himuu isaa obbo Iftiyoom himaniiru. Kun hojii kooti kana duras akkanuma hojjechaan ture jechuun amaneeraa jedhan. Waajjirri kominikeeshinii godina Shawaa Lixaa suuraa namicha yakka hojjete jedhame kana boofa ciccitaa inni awwaaluuf turee fi wayita mana murtiitti dhiyaatu mul'isu fuula Facebook irratti maxxanseera. Obbo Iftiyoom akka jedhanitti namicha kana irratti himannaan dhiyaate yaalii nama raatessuuf boofa fayyadamuun namatti mooruu kan jedhudha.
Himatamaa obbo Lammeessaan mana murtii aanaa Jibaatitti guyyaa gaaf akka lakkoofsa Itoophiyaa 11/2/2014 erga dhiyaatee booda abbaan seeraa galmee qorachuun hidhaa baatii 6 adabbii maallaqa birrii 1,000 irratti murteessuusaa kominikeeshiniin godina Shawaa Lixaa fuula feesbuukii isaa irratti ibseera. Marsaalee hawaasaa irratti namoonni hedduun adabbiin itti xiqqate jechuun gocha namicha kanaa balaaleffataniiru. Fayyadamaan marsaa hawaasaa tokko ammoo labsiin moortuu ittiin adaban keeyyata meeqaffaadhaa jechuun gaafata. Osuma moortuun moortuu hortuun horti jechuun kan mammaakanis hin dhabamne. Ministeerri Haajaa Alaa US'if barreessaa olaanaan UN dhimma Itoophiyaa irratti mari'atan. Kana irratti gabaasa qabna. Ministeerri Haajaa Alaa US Antonio Blinken dhimma Itoophiyaa fi Afgaanistaan irratti barreessaa olaanaa UN Antonio Guterres waliin dubbachuu Ministeerri Haajaa Alaa US beeksise. Qondaalonni lameen dhimmoota barbaachisoo addunyaa ta'an irratti mari'atan keessaa dhimma Afgaanistaanii fi waraana kaaba Itoophiyaatti hammaatee dhufe dubbii ijoo ture. Kaaba Itoophiyaatti lolli mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamu hammaataa dhufee jira. Mootummaan Itoophiyaa iddoowwan leenjii waraanaa tahanii fi adda bahan Maqalee fi naannoo isheetti argaman irratti irra deddeebiin haleellaa qilleensarraa raawwachuu himee jira. As keessatti namoonni nagaa miidhaman jiraachuu haa himamu malee mootummaa Itoophiyaa dhimma kana dhara jedhee jira. Dabalataan waraanni kun deeggarsa namoomaa dhiyeessuuf illee danqaa ta'uun himama. Antonio Blinken Ameerikaan tattaaffii barreessaa olaanaa UN rakkoo deeggarsa namoomaa mudate furuuf gochaa jiranii fi garee UN Itoophiyaa jiru haala rakkisaa keessatti hojjechaa jiraachuu akka dinqisiifatu himan. Gaggeessitoonni lameen wal deeggarsa idil addunyaa guutuudhaan waraanicha dhaabsisuun dhaabbimaan dhukaasa dhaabuun gara mariitti akka galan gochuu fi deeggarsa lubbuu oolchuu dhaqqabsiisuuf cimsanii hojjechuu akka qaban waliin dubbatanii jiru. Haleellaa xiyyaaraa torban kana keessa qofa guyyaa afuraffaaf kaleessa onkololeessa 22/2021 magaalaa Maqalee keessatti raawwatu mootummaa fi finciltoonni Tigraay himan. Mootummaan akka ibseetti xiyyeeffannaan haleellaa raawwatame kanaa bakka leenjii TPLF jedhee jira. Haleellaan humni qilleensa Itoophiyaa guyyaa afuraffaaf magaalaa Maqalee keessatti raawwate qubannaa xiyyaara gargaarsa UN gara Maqalee geessee danquunis gabaasamee jira. Sagantaan nyaata addunyaa xiyyaarri isaa deeggarsa fe'ee sababa haleellaa qilleensaa tureen magaalaa Maqaleetti qubachuurraa danqamuun gara Finfinneetti deebi'uu beeksisee jira. Dubbiimaan sagantaa nyaata addunyaa xiyyaarri deeggarsa namoomaa keenya ganama kana buufata xiyyaaraa Maqalee irraa deebi'uuf dirqamee jira jechuun himanii jiru. Ta'ii kanaan wal qabatee UN balalii tajaajila deeggarsa namoomaa Finfinneetti gara Maqalee godhamu akka dhaabu dubbii himaan UN Steefan Dujaarik himanii jiru. Gabaasa dhihaateef Rahmat Siraaj Shinnigaa Broadcasting Service irraa. Oduu biyya alaa. Poolisiin duraanii Afrikaa kibbaa maallaqa inshuraansii argachuuf jecha hiriyaa dhiiraa isheef firoottan ishee ajjeeste. Poolisiin duraanii Afrikaa kibbaa Naomi Rosemary Nediloovo firoota ishee 5 hiriyaa dhiiraa ishee ajjeesuun murtiin balleessaa irratti murame. Namoonni 6 kan ajjeefaman bara 2012-2018 gidduu yoo ta'u, irra caalaan isaanii gargaarsa nama adamsuun yoo ajjeesan, isheen teessee maallaqa inshuraansii guurrataa turte. Dubartiin ganna 46 dhumarratti namni isheen obboleettii ishee akka ajjeesuuf itti bitte poolisiitti himnaan qabamte. Ji'a dhufu murtoon irratti darbuuf jedha. Poolisiin duraanii kun akkasuma harmee ishee ajjeesuuf yaaluudhaanis balleessaan irratti argameera. Kana malees kampaltii inshuraansii burjaajessuun raandii miliyoona 1.4 yookaan $95,000 fudhachuun ishee balleessaa biraa irratti argameera. Qorannoon ji'a 3 irratti gaggeeffamaa ture haala akkamiin firoota isheef inshuraansii jireenyaa fi awwaalchaa akka mijeessiteef boodarra tooftaadhaan isaan ajjeesifte mul'isa. Namni jalqaba bara 2012 ajjeefame ilma wasiila isheetii jedhe namni ragaa irratti ba'e madaalu hoomu. Achii booda obboleettii ishee, jaalallee ishee, ijoollee obbolaa ishee lamaa fi intala obboleessa ishee ajjeesisuu dubbata. Irra caalaa nama bitamee nama ajjeesu fayyadamuun isaan ajjeeste. Garuu bara 2013 obboleettii ishee Odiirii Soomisaa Nidloovuu ofuma isheen summii nyaachisuun huutee ajjeeste. Ajjechaan kan irratti barame bara 2018 erga isheen nama tokko walii galtee akka obboleettii isheef ijoollee obboleettii ishee 5 ajjeesuuf xumurteen booda. Namni kun garuu poolisiitti himuun haala karoorichaa irratti yeroo isheen haasoftu sagalee ishee akka waraabamu godhe akka gabaasa Times Live News jedhetti. Nidloovuu dabalatee 6 isaanii mana keessa osoo lubbuun jiranii haalatti gubatanii bakka isaanii maallaqa inshuraansii argattu irratti yeroo dubbattu dhaga'ame.
Qorannoo yeroo geggeeffame hundatti yakka irraa bilisa jettee falmuun ragaa sobaatu narratti ba'amee jechaa turte. Qorannoon garuu firoota ishee ajjeefaman waliin hariiroo akkamii akka qabaachaa turteef isaan irraa fayyadamtee agarsiisa. Himatamtuun nama yeroo dhumaaf miidhamtoota argite yookaan nama dhabamuu isaanii yeroo jalqabaaf gabaasa gochaa turteedha. Raayinaa Wiiliyaams. Faayidaa inshuraansiif awwaalchaa kaffalamu argachuuf nama jalqabaa of gootee of galmeessiteettis. Daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffannee qabannee dhiyaanne kan hangammaa turanii qophiilee shinni gaafa waliin turtii gaarii.